Hiriyyaan kee eenyu? Hiriyyaa kee adda baafattee beektaa? Hanga ammaa hiriyyaa kee isa dhugaa argatteertaa? Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a viidiyoon ani qabadhee dhufe hiriyyaan kee eenyu? Hiriyyaa kee adda baafadhu kan jedhudha. Mee hiriyyaan kee eenyu? Sammuu keessaniin of gaafadhaa. Like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jecha garma viidiyoo kiyyaan sin dabarsa jechuudha. Hiriyyaa kee adda baafadhu jedha mata dureen kiyya har'aa jechuudha. Hiriyyoonni lamaan osoo karaa waliin deemanii dadhabanii muka tokko jalatti boqotan. Osoo muka jala taa'aa jiranii leenci itti dhufe. Hiriyyoota lamaan keessaa inni tokko dursee waan argee fi hiriyyaa isaa lafatti dhiisee muka kore. Kanaan boodas leencichi mucaa isaa lafatti hafe bira yommuu gahu mucaan du'aa fakkaatee ciise. Leencichis miilaa isaarraa kaasee hanga mataa isaatti fuuffatee du'aa waan se'eef dhiisee deeme. Mucaan inni mukarra ture waan ta'aa ture hunda ilaalaa waan tureefi erga leencichi darbee booda mukarraa bu'ee leencichi amma maal siin jedhee deeme jedheen. Hiriyyaa isaa gaafate. Hiriyyaan isaas hiriyyaa yeroo rakkoo si dhiisee baqatu waliin hin deeminii naan jedheen. Hiriyyaan haala keessatti si gatee deemu Rabbi sirraa haa qabu. Hiriyyaan yeroo rakkoo yeroo dhiphuu si gatee deemu Rabbi sirraa haa qabu. Maarree ati hiriyyaa kee adda baafattee jirta? Hiriyyaan kee gizee rakkoo si wajjin ta'a? Hiriyyaa jechuun kan yeroo hundumaa nama wajjin dhiphatu, nama wajjin rakkatu, gizee tokko hiriyyaan kee kufe kan si wajjin kufu. Amma kaa hiriyyoota lamaan kana keessaa maal barattu yoo jettanii, inni leenca dhufaa jiru kan arge sun dafee muka kore. Maal godhe? Hiriyyaa isaa san leenca jalatti gatee jechuudha. Garuu hiriyyaan inni lammaffaan kun erga leencichi bira ga'ee argee rifatee du'aa fakkaatee ciise. Leenci immoo nama du'aa hin nyaatu. Baay'een keessan beekuu dandeessu jechuudha. Leenci du'aa hin nyaatu. Jiraa dhiiga xuuxa malee hin nyaatu jechuudha. Yoo fuuffatu du'aa se'ee leencichi gatee biraa deeme. Garuu haa ta'uti hoo yeroo leencichi mucaa ciise kana fuuffatee irra deemu inni mukarraa sun immoo hubatee ilaalaa ture jechuudha. Dafee bu'ee dhufee leenci maal siin jedheen jennaan hiriyyaa yartuu hiriyyaa yeroo rakkoo yeroo dhiphuu si gattee si biraa baqattu biraa baqadhu naan jedheen fagaadhu naan jedheen. Good answer. Kanaafi obboloota koo har'umarraa jalqabaati hiriyyaa keessan kan afaan hin sossobu osoo hin ta'in hiriyyaa keessanii hiriyyaa isa dhugaa isiniif dhiphatu, hiriyyaa isa dhugaa si wajjin dhaabbachuu danda'u sirritti adda baafadha. Hiriyyaa jechuun gaaddisa. Garuu yeroo ammaa kana hiriyyaa dhugaa argachuun baay'ee ulfaata. Kan dabarsee du'atti nama kennu, kan waan hin taane keessatti nama gataa jiru hiriyyaadha jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf hiriyyaan taane isinirraa qabu, hiriyyaa gaarii isinitti haa qabu isiniin jedha. Ani viidiyoo xiqqishuu tana isinii hojjedhe har'a hanga xumuraa waan wajjin turtaniif galatoomaa jecha viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadha. Like, share godha, addunyaa waliin ga'a. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu. Ciao, bye bye.